Kun kanaan wal qabatee ilmaan Oromoodhaa warroonni peejilee adda addaa namoota warra baandaalee biyya kana irratti gartee duula bananii keessaayyuu Gaashee Jawaar Mahammad faati. Viidiyoo asiin dura isin dhageesse tokko telefoona addaa irratti haasa'aa jira. Warroota karaa shaneetiin ajjeefaman tokkollee maqaan dhaanii karaa mootummaatiin waa du'an yoo jedhan ammoo guyyaa irraa baasanii maxxansanii jechuudha. Waan jennuun ammallee dhaamsi keessaayyuu Gaashee Jawaar baandaalee isa fakkaatu inshallah. Warra karaa peejii isin dhibeeme akka malee sorry. Warri karaa peejiitiif diqqoof duuba deebaan of folchaa warri karaa peejii jirtan Jawaar Mahammad irraa eegalee jechuudha. Peejii isaa irratti yeroo gartee shaneeffaannoon nama ajjeestu poostiin godhanii mootummaan ajjeesanii reenjarii uffatanii yeroo ganda dhufanii uummata ajjeesan ammoo ajjeechaa san poostii godhan jechuudha. Kanaaf wanni gartee keessaayyuu Jawaar Mahammadiidhaan maaliidhaan Jawaar Mahammad dhageetta abba siyaasaa tantee takasaarte amma galgalaan gartee waa harkaan qabne tanaan waan gootu mee warra Arsii lixaa keessatti nama 10 ukkaamsanii warra karaa peejii rabbi isin yaa laaffisu wallahi dubbiin jajjabdu. Qilleensi karaa peejii itti naasa'u jiru Safaricom silaa qilleensa high speed irraa oliiti. Ammoo I don't know waan mudatee ana qofa bira ta'ee qilleensi gara biraa ta'een beeku jechuudha. So kun waa'ee yuunivarsiitiiti. Waa'ee yuunivarsiitiidhaa ijoollee Oromootiin ta'a jenneeni adda ammoo boo'ichi nu hidhaa jiranii dormii seenanii nu doorsaa jiranii waan adda addaa himan. Eenyu kalee baa isiniin jenne jennaan ta'a san keessa jiran. Akka kun dhufu duraan himne mootummaan abbichuun gaafa gartee biyyoonni addunyaadhaa duula rabbanaa waan jedhanii Itoophiyaan mootummaa qabdii jedhanii jechuudha. Kanaaf warri mootummaan akka Itoophiyaan akka mootummaan qabne quba hin qabne yoo ifaajjan malee warri biyyi mootummaa qabaachuu argan bahaadhiyaa kaabaa kibbaa uummanni Itoophiyaa walii galuudhaan tokkummaan gara duraatti deemaa jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen yuunivarsiitii keessatti namoonni isinitti taphatan warri gartee harka keessanii ibidda qabanaa jechuudha. Kanaaf warroon achi irraa haftan ammoo warri gartee olola mootummaa kanarratti oofuuf tattaafattan asii achi fiddanii mootummaa Itoophiyaa akka margaa jirtu odeessi babbareedaan isinii dhufuu deemu jira. Tankaarfii jajjabduu fudhachuu deema. Hogganoota mootummaa warra biyya bulchan irraa eegalee kaadiree hattuu fi warra waan kanneen dalagan irratti mootummaan akka amma Mustafaan argaa jiru yoo taate tankaarfii jajjabduu fudhachuu deema. Eessarra warra bakka bu'oota uummataa irraa eegalee hattuulee warra biyya kana irratti duulan warra mootummaa kana cabsuudhaaf baandaa wajjin dalagan guutuu isaa irrattu warri karaa peejii jirtan dubbii yoo isin jajjabaattee warri karaa peejii jirtan na uffolchallee aga danda'u isin yaalee qilleensi bareedaa miti garaskoota jaalbantii akkam nagaa qabdaa jaalakiyya qaalii jaalbantii fufaa leencicha Oromoodhaa leenca ija barbadaa baga nagaan dhufte jaalakiyya akkam jirta anaa jiraatu jedhe. Imalli keenya garaa sab salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta leenca namaa akkam? Jirra. Mee irra nuu buusa sagalee ta'e yaadne inshallah rabbi khayrii haa godhu. Qoshashaa qulqulleessitu deebisuu deemti fakkaatti amma ta'e Eertiraa tana rabbi khayrii haa godhu yookaan nagaan dhumatti yookaan ammoo akkuma jenne akkuma fiild maarshaal Biraanuu Juullaa jedhan yookaan boolee yookaan baaleen gartee ni deeffannaa kan jedhu jechuudha. Kanaaf rabbiin gartee karaa khayrii qabuun biyya teenya nu haa deebisu. Eertiraanis gartee jaarsummaa kana harka naqattee ammallee wanni an dagadhee bira dabre mootummaa Itoophiyaadhaa karaa UKtiin yookaan ammoo gartee Ingilaandiitiinis gartee nageenya kanarratti dalagaa jiranii biyyoonni. Nageetta leenca. Suleyman Nur siif kenne abbaa. Itti daqiiqaa 5 sii qaba yookaan dhageettu. Sabboontu muutii rakaa dhugti. Sabboontu muutii rakaa. Salamoon Suleyman jirta? Suleyman Nur. Ana muutii rasi kaayee sabboontu yeroo marroo si biraan baate sirraa kaasa. Okay. Saada dhugti jazakallah khairan sii kennu. Carraa nama biraatti kenna. Okay. Sigaa dabre Suleyman. Saada. Yeroo qabatan. Ayyee chaala saada kenna saada. Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jenne warra salaama qabuun dandeenye illee shaamar qabuun isin jenne Mustafa Baganagaan dhuftanii yaada keessanillee baay'een dhageeffanne
tiktok keessan numara dhufee jennaan yaadni keessa waan natti tole dhaggeeffachuu seene eegasii dhumarra yaada kennadhaa yaada keessan dhuma irratti jechuudha. Okay. Yaadaan dhaggeeffanne sirratti. Jazakallah khairan barakallahu fiikum. Yaadni gubbaa jiru inshallah asumaan geettanii walumaa gala haala biyyaa akka odeessan gaggabaabsee Turkii waan na dhibuuf si tuttuqee ne Turkii abbareedaa miti. Iyyee sabboontu jirta? Muutira jirtan yaa Mustafa. Okay. Muutira jirtan. Okay. Afwan. Ayyee jazakallah khairan saada yaadni addarra jirru yaaduma waa'ee waliigala biyya keenyaati qilleensi waan na dhibaa jiruuf gaggabaabsee warra karaa peejii illee dhibuun jira. TikTokiin homaan jirtanii kanaaf yaada gaggabaabsinee odeessu jiru isin darbadhe kun waa'ee asab waa'ee gartee haala biyya keenyaa nageenya biyya keenyaa magala yaada namuu waan barbaadu dabarfachuu barbaadu dhaamsa uummataallee dabarfachuu dandeettanii jechuudha. Warri garaa peejiidha na fulcha leeree isin kennee kadhamuu qilleensa na dhibuu jira na fulcha sabboontu jirta warri faallaa keenya jiru yoo jiraatanii rees ni kennu warri faallaa mootummaa kanaan mormitan. Yookaan ammoo yaada faallaa naan faallaa qabdan mootummaa qofaan osoo hin taane namni yaada naan faallaa qabdan ruumiin kiyyas ni banaadha jechuudha. Tiktookiin kiyyas ni banaa. Jaal Mustafa waa'ee wannaa kanarratti mee xiqqoo yaada booda kakaan deemnaa waa'ee hiriira yuunivarsiitii kanarratti nama akka dhuunfaa kiyyaatti ijoollee yuunivarsiitii keessa jirtee nama qaaman itti bilbilee jira jechuudha. Karaa yuunivarsiitii kibbaa kana jirti ijoollee. Abdalla Muutii qabaa. Muutii qabaa Abdalla. Irra qaba Abdalla irra qaba. Warra seenee muutiin qaban irra qaba. Okay, inshallah irra sii kaayee. Kanaaf jaalumsa kaanaas irra maal jechuu barbaada? Namni haasaa jiru eenyu muutii? Okay, sorry. Nam muutiin si kaayee eegi namantaa wanna sirra kaayee. Okay, itti fufi sorry. Saada na ufulchi. Nama biraa dubbataa jiru sirra kaayee saada na ufulchi. Wanna sabboontu dubbachaa jira. Abdalla muutii kan qaban. Abdalla mees Abdalla. Abdalla muutii godhe ayyee itti fufi. Muutii irra jira bara. Naa muutii irra jirti yoo hamma muutii qabatteerta. Kanaaf karaa amma barattoonni yuunivarsiitii hiriira baate kanarratti akka dhuunfaa kiyyaatti ijoollee qaamaan gaafateera. Yaadni amma waajjira barnootarraa tare kun yoo dhugamaan jecha akkasii ka dabarsan taate kun gochuullee hin danda'anii waan godhamuullee hin dandeenye maaliif jennaan kun mootummoonni duraanii waan asxayoonni duraanii dabarsite kaardhaleen mootummaan keenya osoo ilmi keenya obboleessi keenya abbaan keenya osoo bulchu yookaan kana dabarsanii kana namni walitti dhiyeessullee hin jiru. Mootummaan keenya afaan keenya beekaa afaan keenya dubbataa waa'ee muslimummaa sirriitti beekaa yoo hiriira irratti bayuu miti sila gaafa mootummaan gaafa diinni bulchullee gaafa keenya bulchullee uummanni keenya yoo hiriiruma bahe yoo mootummaa keessa gattaa'ee mootummaa waliin mari'atee face to face waliin taa'anii waa wal gaafatanii gaafii saniif deebii argatan. Har'a mootummaa Dr. Abiyyu yoo nama tokko lama yuunivarsiitii keessaa filanii taa'anii gaafii nagaa gaafatan nama waliin gattaa'ee deebii nagaa namaa deebisu. Waa'ee dhimma shari'aa irratti ammoo Dr. Abiyyu nama hima malee ittiin himan. Waa'ee rasuula keenyaa sallallahu alaihi wasallam yoo dubbatan rasuula keenya irratti salawaata buusanii dubbatan Dr. Abiyyu. Maaliif ilma muslimaati muslimummaa keessa dhalatee itti guddate itti himanii jechuudha. Har'a ammoo ummata muslimaa parsantiin 90 Itoophiyaa keessatti ummata muslimaa waan ta'eef ummata muslimaa isarratti kaasuuf warri isaan faallaa jiran isa jala ta'anii ka dalagan kana godhan malee mootummaa Dr. Abiyyu kana godhaa itti murteessallee hin jennu kana. Kana ammoo wanni garaa keessatti illee ijoollee dhaamaarra. Warra amma eebbaaf yuunivarsiitii jalatti qophaa'e dokumentii isaaniitti irratti akka waan hin taane qabatanii bayaniif warri duuba taa'ee itti ergu kana nullee irraa dhoggaarraa keessa keessanitti himaarraa ijoolleen haga tokko namni akka duraanii miti ishbaree jira. Waan kana ammoo akka mootummaarraan ta'ini sirriitti jala saraarree itti himna. Kuni
diina isa warra isa jala taa'ee faallaa isaa dalagutti kana godha malee jecha kanallee yoo dabarsanillee dabarsan malee mootummaa miti kana ka dabarsa. Kanaaf waan kanarratti keessa haga dandeenye keessan uummata keenyallee itti himaa jirra. Obboleeyyan ta'inallee ta yuunivarsiitii jirtullee itti himaa irra jarillee hima argaar. Kanaaf waan kana osoo jajjabeessinee keessan irratti dalaynee isiniin jedha. Waa'ee asabii ammoo boodatti deebi'a ammaaf xiqqoo harkaa qaba na uffachaa. Galatoon fayyaa ta'e jazakallah khairan yaanni isin keette waa'ee yuunivarsiitii gartee hiriira ba'aa jiru irratti. Walumaa galatti waa'ee yuunivarsiitii hiriira ba'aa jiran irratti hundee turre laala. Yuunivarsiitiin hiriirri adda gara maqaa waggaa tokko ummata keessan gargaartanii jedhu irratti nama garii amma haala ta'uu ni mala. Ka dubbatamu muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmad asiin dura akka dirqama osoo hin taane namni barate yuunivarsiitii ba'e muuxannoo hojii kan naannoo uummataa wal baruudhaa fi fedhiin deemanii gartee akka baratan kan jedhu kaa'ame. Kuni namoota ka haadha gartee biyya jaalatan keessa biyyi keenya sadarkaa amma jirtu kanarra dhaabbate fakkeenyaaf Ameerikaadha lammii Ameerikaati lammii Ameerikaa dhaqanii beekaa. Namni tokko Ameerikaa keessatti ni mallatteessa ijoolleen an biyya kiyyaaf yeroo na waamanitti deemee lolaa kan jedhu fakkeenyaaf lola. Ammas san qofaa miti yeroo biyyi kiyya emerjensii ta'e waan biraatiif ta'e na barbaadde ni godhaa jettee mallatteessaa jechuudha. Kana jechuun biyyi waan itti si waamte kun waan hamaa miti. Ammoo akka amma jarri jedhan muummichi ministeerri barumsaa addatti murteessu paarlaamaa dhiyaataa waa hedduu jira. Ulaagaa isaatu eegganne. Dhufus ta'ullee namoonni hedduun wanni adda mootummaan kun dalagaa jiru maali? Biyya jaalattoonni namoonni biyya jaalatan biyya tana wajjin dhaabbachuu barbaadan biyya tana ijaaruu barbaadan uummata ofii gargaaruu barbaadan eenyu ka jiru namoota waan hin galintu jira wanni adda baasee isin ibsu. Biyyoonni guddatan kun guutuun isaanii namoota adda baafatan dura waan nama kennaan galin. Chaayinaan Ameerikaan biyyi nu addunyaarra biyyoota gurguddoo jennee keenya kunniin guutuun isaaniitu maal dalagan? Jalqaba guddina keenya maaltu gufuutti ta'e? Maaltu gufuu biyyatti ta'e? Namoota biyya hin jaalanne, biyyaaf hin dalagne, biyya nyaachoo deeman. Iftuu baqqalaa baga dhufte akkam jirtaa nagaa? Salaamatullahi barakaatu. Baga jiraattee dhufte akkam aafiyaan kan kee fayyaan akkam nagaa? Kanaaf yena fulchaa. Warra karaa pee jiru kana warra yeroo dheeraa wajjin qabsoo godhaa turre gama kanaan jiraan of fulchaa isinillee akkasuma. Kanaaf biyyoonni namoota kana qulqulleessan fakkeenyaa Chaayinaan tankaarfii hama laalessa addunyaa kana keessatti hedduun isaa gargaaramullee yoo ta'uu baate namoota biyya irratti gufuu ta'an namoota akka ijoollee keenya kana biyya irraa baqatan kontirbaandii ala baasan yakka biyya keessatti dalagan direshan nu qulqulleessite waan gartee qashina biyya kee jiru. Eegasii biyya ijaaruuf seente jechuudha. Heera jabaa baafattee tumtee deette. Ijoollee yuunivarsiitii namoota baratan namoonnis biyyaan deeman namoonni gartee akka itti biyyatti gargaaran nama barsiisan. Walantariyyaanii amma biyya Ameerikaa keessatti ijoolleen daa'imman ganna 7, 8, 9 waan dandeettu dalagan hawaasni manguddoon gartee kuula qulqulleessaa biyyaaf waa dalagan jechuudha. Walantara jechuun ufiin hidhii ufiitiin kenna koottaa jedhanii waamanii dida jechuudha namni. Sanuu namni kutaa laakkee namni barata. Zamaachi yookaan ammoo fakkeenya Mangistuu Hayilemaariyaam wanni inni ittiin beekamu tokko keessa zamaachi gadhiisu uummata keenya qubaan mallatteessu zamaachiin barattoonni keessa deemanii jijjiirama guddaa fidan jechuudha. Warra Hayila Sillaasiin akka hin baranne uummata keenya godhe. Uummanni keenya wanni adda warri waan kana xiixu maali beektu keessaayyuu saba Oromoodha. Rakkoo hedduu keessa jiru akka inni teekinooloojiin qaroominaan waliin barre akka namoonni waliin barre wanni dhiibbaa kana godhanii kaanii isa kanaaf ijoolleen kun yoo deeman tokko jaalala uummata keessa deemanii baranii arganii nagaa dadhabame jedhan kana agartee nagaa dhufaa namni keessa wal keessa yoo deeme yoo gartee namoonni baratan kun dhaqan uummata hubannoota hin qabne uummata gartee xiinxallaa gartee siyaasaa irraa fagoo jiran wanna hedduu barsiisti ijoolleen sun. Kanaaf warri yuunivarsiitii gabaabduutti yeroo warroota irraa hafee kennuudhaaf namoonni hadha yuunivarsiitii kana hiriira bayan kabaasee eenyu gibsi kan dalagu jiru hin beektu ijoolleen tun warra yuunivarsiitii keessa jiran gibsi dalagaa jira shaabiyaa dalagaa jira harka jawaar keessaan dalagan. Rakkoo tokko qabna beektan Oromoon akka Oromootu rakkoo Oromoon qabu. Yeroo ani anaaf isinis namoonni yaada kiyya fudhatan akkas ta'uu ni mala jechuudha. Rakkoon eessa dhabeettanii hadha isdi hinaaffaa jibbaa kun hundi jibbaa muummicha ministeeraatiif dalagama. Duula muummicha ministeeraa irratti dalagamu. Amma kanaa miti galgala kana waan poost godhe Jawaar Mahaammad Baalee keessatti ijoollee wayii I think ijoolleen sun elementary iskoola sadarkaa jalqabaatiin fakkaate barsiisota hidhanii maal jedhee waa poost godhe haga danda'e ganda keenya jeequ ilmaan Oromoo ajjeesee reeffa gurgurachuu
Ijoolleen Oromoo iskuula irraa akka ari'aman. Wanni kun hadha maaliif deemaa jira arganii yoo jiraattan ijoollee Oromiyaa eegalee jedhanii hadha agartee naannoon biraallee gara Oromiyaa qabu jira. Oromiyaa keessaa akka eessa eenyu eegale. Duulli godhamaa jiru keessaa ilmaan sikkoo mandootiif wanni dhaama. Duulli dalagamaa jiru harka dhibbarraa dhibbatti ilmaan sikkoo mandoo irratti dalagamaa jira. Uummata kanaa Jawaar maqaa kanaan waamanii akka wal nyaannee jirra ilmaan sikkoo mandoo ilmaan gartee Arsii Baaleef Arsii adda baasuu deemanii nuu deebisanii gandaan nu qooduu deemanii uummata keenya uummata rafshaa qofaan deemu godhuu deemanii haga ammatti rakkoo Oromiyaa keessa ka'u keessatti anatu isinii madhagaa asuma warri ilmaan sikkoo mandoo waan isirratti dalagaa jiran. Du'a Hacee irraa eegalee kabbabush namarsan yookaan Jawaarii qabatee rakkoolee gammaatiif deemaa jirtu guutuu isiitu garreetti fiduu jirani ganda keenyatti jechuudha. Uummanni Baalee harka dhibbarraa dhibbatti hadhaa mootummaa kana waliin jira. Uummanni Arsiin gamanaallee ilmaan sikkoo mandoo gamana jiran waabee gamana jiranis harka dhibbarraa 75 mootummaa waliin jiran. Harka 25 hafe kana naannoo nadha rakkoon keessatti deemaa jiru naannoo Jawwisaan yookaan ammoo kabbabush itti dhaladhe jettu jechuudha. Naannoo kabbabush itti dhaladhe jedhutu waa kolbaa jira hadhallee. Ijoollee yuunivarsiitii irraa kaate kaadha deemaa jiranillee dhukkuba kana isa fide. Maal fidu jira dhukkubni kun waan ati ukti kaaste keessaa? Duulli guddaan galoonni kanama deemuuf warri gartee nafxanyoonni nu keessatti yeroo cufaa gartee biqiltuu dhaabanii biqiltuu san irraa yeroo cufaa summii nuuf facaasan jechuudha. Gandi warri gartee imiyyee miliikii itti salphate gandaarsii hadha gamanaa kaa Jawaar laaqaa jiru kana. Gadoo nurraa qaba uummanni kun hundetti. Hin galleeffadha. Hin galuufillee nama kenna. Gaafa nama kennaa galtu lafti dhiitee jirti. Kun amantiidha. Wanni amantiidha. Itoophiyaan kalee afaan tokko amantii tokko aadaa tokko hadha. Amantiilee adda addaa qabdi. Saba adda addaa qabdi. Saba sablammootaan bulaa jirti ni beekan ni argan. Isii tana wanni hadha naannolee kana rakkoo kaasaniif waan kalee Mallas Zeenaawiidhaa dalage. Arsii Baalee Harargee keessatti vaayirasiin argamee nuun jedhe. Rabbi vaayirasaniin fuudhee isa kuchisiise. Hardhallee wanni uummata keenya keessatti dalagaa jiran isiisan. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Ali eeyyen alhamdulillahi rabbil alamin akkuma ukti ati jette salaam aleikum jedhee nama gartee muummicha ministeeraa ta'e asiin Ameerikaa biyyoota Arabaa biyya keessatti waltajjiilee uummata musliimaa irratti nama nabi rabbil salaatu wasalaam maqaa dha'ee sallallahu alaihi wasallam jedhee gartee salawaata irra buuse. Maaliif? Ni beeka diinii kana irraas dhufe. Kabajaa uummata musliimaatii kenna. Adda biyyoonni biyya kana cinaa dhaabbatanii gaafa salphinnaallee adhallee waa dalagaa jiran uummata biyya musliimaa kakalee maqaa islaamaa ta'aniif addaan nu qoodan jechuudha.